Eessa akka jirtu beekuu caalaa eenyu akka taate beekutu si fayyada. Kijibni dhugaa akka hin mul'anne osoo hin taane akka harkifatu godhuu danda'a. Hanga feete of eeggannoo gootullee arraba namaa jalaa hin baatu. Kanaaf maal naan jedhaniif dhiphachuu caalaa kaayoo keetiif dhiphadhu. Nama jaallattuuf bira tursuuf jettee dadhabbina kee dhoksuudhaaf hin rakkatini. Mudaa kee osoo beekuu kasin baqannitu dhugaadhaan si jaallata. Osoo tuulaan liqii sirra jiru fudhachuun liqeessaa tuffachuudha. Wanni dubbatu hundi kamirtan nagaa fayyaasni jecha nagaa gootii obboleewwan kan koo bakka jiraatanii hordoftoota fi kabajamtoota kan koo video gabaabsee isin waraabu fedhii qabu akka mataa kiyyaatti akkuma seentaniin immoo laayikii godhaa. Yaara video gabaabsee wanti isin waraabu fedhii qabuuf maal isin fakkaate nama cimaa tokko qabadee isin dhufuuf deemaa jira. Namni cimaan qabadee isin dhufuuf deemaa jiru kun tokko faa liinkii isaa koomentii keennoo kiyya jala kaa'aa jechuudha. Liinkii isaa koomentii kiyya jala kaa'aa. Inni lamaffaan namni kun nama akkamiiti viidiyoo nama sanii ilaaltanii hubachuu dandeessan. Namni kun nama waan akkamii dabarsuudha isa jedhu. Laakiin immoo nama kanaan illee kaniin baree kaniin argisi social media irratti hin beeka. Laakiin immoo akkuma social media irratti wal beeknu kana wal jajjabeeffatuun baay'ee gaariidha jedhee waan yaadee fi kanaafuu obboleetti keenatti akka jira isin barsiisa. Koomentii jala liinkii isinii kaaya. Isin immoo liinkii san dhaqaa tuqaati viidiyoon isii maaliin ni jedhaa hubadha. Kaza baala immoo maal gootan isin fakkaate ilaaltan viidiyoon isii viidiyoo akkamii gadhiiftii kana reefuu haaraa waan ta'eef adda baafatta. Viidiyoo magabaabarraa waa adda baafata ilmi namaa jechuudha. Kaza baala jechuudha ilaaltanii viidiyoon isii viidiyoo akkamii akka ta'e yaada akkamii akka nama dabarsitu waan ofii kiyyaa hubadheef jecha isinis dhayxanii YouTube isii subscribe gootanii daawwala milikitii tuuxanii hordofuu ni dandeessanii. Laakiin immoo adda baafattan jechuun maaliif namni kun nama hordofuu adda baafata. Laakiin immoo ni ilaaltanii an akka mataa kiyyaatti baay'ee natti tolti. Yaadni isin dabarsitu yaada ciccimaa waan ta'eef jecha footoo ishiillee isin laxxafaa liinkii ishiillee isin kaaya. Hordofaa Oromtitti akkaan qaalii dhugaa rabbiisitti ani baay'een jaaladha. Yaada isin nama dabarsitu keessa yaadulee adda addaa waan hubadheef jecha. Kanaafuu hordofaadhaan isiniin jedha liinkii isin kaaya. Kanaafuu anillee yaada biraatiin inshallah gisee biraa walitti deebinaa. Isin jaaladha isiniin kabaja hundi keessanuu jechuudha. Yaadulee adda addaa namoonni keenya viidiyoo hanga dhumaa wal hordofaadha. Viidiyoo gisee walii gadhiifnu biyaansi gisee masitti tolee viidiyoo nama sanii hanga dhumaa daawwadhuu caafitu itti ebalu sun maal jedhee osoo jettee bira taroo osoo hin taane hanga dhumaa waliif daawwadhaadha viidiyoo jechuudha. Akkuma saboota biraatitti nuti walaa jajjabeeffannuun isin jira. Isin jaaladha isiniin kabaja. Ani viidiyoo dheeressuu fedhiin qabu guyyaa har'aa gabaabsituma waan fiduu fedhii qabuuf jecha dhaamsuma isinii dabarfachuu fi inshallah dhaamsa biraa qabadhe dhaamsa yaada baay'ee qaba laakiin naam jaawatti hin jiru. Inshallah yaada biraa gisee biraatti qabadhe isin deebi'a jecha. Kanaanu hordofaan isiniin jedha liinkii isinii kaaya. Eessa akka jirtu beekuu caalaa eenyu akka taate beekutu si fayyada. Kijibni dhugaa akka hin mul'anne osoo hin taane akka harkifatu godhuu danda'a. Hanga feete of eeggannoo gootullee arraba namaa jalaa hin baatu. Kanaaf maal naan jedhaniif dhiphachuu caalaa kaayoo keetiif dhiphadhu. Nama jaallattuuf bira tursuuf jettee dadhabbina kee dhoksuudhaaf hin rakkatini. Mudaa kee osoo beekuu kasin baqannitu dhugaadhaan si jaallata. Osoo tuulaan liqii sirra jiru fudhachuun liqeessaa tuffachuudha. Wanni dubbatu hunduu dhugaa ta'uu qabu. Agareen affaqee koorama lamata. Agareen affaqee waa kabraa sagoota.